Yo ega kana fete wallu bunjirani yo nan daratu samu bude dingalti bude on dingalti mani kar saadi na deta daratu kanu bude dingalti atu tu sida na deta dai guno mal fudo dai yoni si bude amma mal fudo barga yu dinje yoni si bude mal fudo giradu ati sijje malla ka hinda bolte ni yon girade daratu bude na mane ke dinge garti duka bude duane ka dinge mujura Golu bunjiran, jokan kang kuno dai, amma dai kana, kuno dai. Tu pada. Ergi, wata koring gallo. Mal bo asit lu bulla ko takkan ba. Dai takitin ajes. Dai takitin ajes. Dai na jes. No, sini cigara kana, dai. Dai. Gua sadaka ba. Oh, manja. Lagi mas kana. Dai. Anamma hapuri na kai dai. Adu bina soni na akume. Ladde be tinje. Bishani fitna kai. Akan ni mati kam na bishani fitna. Ani yanti. Ladde be tinje agira. Ani yanti. Ma malain tume malain. Ni jutang karadini. Malain. Karadini. Wata kesingoran. Hincing kami wata kesingoran. Abadan nama sigone jira. Wahunda wetu sigone jira. Inshallah cuno cedemani sibasani wata kesingorani hiyadin wata kesingoran. Abadan Hassani fiatun jalat diamtun Hassan umani badan umani syaitanisan. Wa mata kesingoran abadan. Wa mata kesingoran. Abadan jalan marsina jira dechun nutu zakka karte bainuti jalan marsina jira jalat hine jira inshallah chu nibata bahar nibata wamata kiyade abshir heyanga karte chulli pusi di bantara mane nibata abadan namata kotle rote chun akechum mana kasan hina wallef abadan inne chu wonni furun jirto chun darartu suma fura darartu aizo barje chun duransiti chun karaki garagara jira amma mo chun ate chun ittifufte bazun Sikabdi. Akkuma jechuun ni beektaa jechuun waa hunda asirratti dubban. Waa hunda asirratti ol baanee miidiyaa irratti dubban. Akkatti jechuun keessaa walii galleessanis ni beekta. Sunumaafuu jechuun tashattee jechuun baasuun kee hin oolamtu dhaquu qabda. As keessa sanaa keessa taa'uu qabdu dheeyxee jechuun dhiirummaa teessan jechuun dhalaa miti. Leencummaa teessan jechuun itti garsiisuu qabda. Leencummaa ta'e duraanis goota leencaa ta'e jechuun si beeyna duraanuu rakkoo adda addaa jechuun jajjabduu tana jechuun nama bira dhaabbattee nu bira dhaabbattee baar bira dhaabbattee jechuun fatiyaa bira dhaabbattee akkasitti jechuun nu gammachiisuun keessa jechuun hin oolamu ammallee nu gammachiifta duraanillee nu gammachiiftee rakkoon qabu nama wal jaalata jechuun jidduu wanni jirtu numa dhufti gufuun numa dhufti rakkoon qabu bahar keetuma bahar ammallee keetuma boodaas keetuma assanii fi jinni hin beeynu. Fedhan maallaqa nyaachisee, fedhan dhiisee, fedhan maallaqa irraa qaba, maallaqa isa illee kafaluun teenyu ammooti baarsi fuudhuun hin oolamu ammallee abbatan hin oolamu. Kun kiyyaan taguuyini jechuun akka fedhe haa godhatu. Akka fedhe haa godhatu isaaf jechuun warri gartee jala deemtuunsaa warri jala deemtuun jechuun kanaa jecha dalagatan. Kanaa jecha wanni deeman. Warri jechuun liqummaa jecha nama ajjeesan. Warri jechuun maallaqaan nama bitaman. Warri jechuun woomma takka. Bahar wamata kangotan arralle borulle niba yo rabbi je niba ya rabbi karte bahar harka dina harka shaytana sanarka harka hattota sanarka ya rabbi bas ya rabbi karte yo dugumatti karte obbolumma wolin qaban yo dugumatti saibumma wolin qaban yo dugumatti orumma wolin qaban ya rabbi khiya karte ya rabbi khiya dugumatti daawwatun nyale heddu chun kaysana de chun yoo dhiigumma tokko taane nuti oromummaa waluma qabanne yaa rabbi jechuun baarsan baasee jira du'aayii keessaa fi jechuun karaa hundaanuu godhaa jiranii jechuun hedduu takka jechuun keessaa illee nadarraa jiranii nama goote immoo hin goone jedhanii nama gooneef jirra obsaa namni immoo jala kee jira inshaallah jechuun ni baha bahar ni baha abbatan warri gartee daraartu bahar balloo daraartuun jechuun taru baharuma fuusisi gurbaan san jechuun hoshorroonni gartee taguuni waa takka faayidaan qabne san jechuun warri akkasin nama tumusan nama oromoo ta'ee akkasin nama tumusan sun oromoo miti warri keessan jettanii jechuun hedduu takka jechuun na gorsitan galatooma gorsota keessan san itti fayyadamneeti waa hundaa'u goonee jirra qopheessinee jirra inshaallah jechuun daraatuun haamee jechuun as gubbatti ba'u haa oolamtu malee daraatuun asii inshaallah jechuun deemtee bahar baafti qofa wanni akkanatti usteenu wanni akkanatti dubbanneefu keessisii mada abadan bahar jechuun hanga isin jaalattu jechuun anaa beeka ana ballootu beeka daawwattoo illee ni beeka fatihaa illee ni beekti abadan ni ustee malee daraartuun waan akkanatti usteefis
hatootii baarii qabdu jecha ol baatee wanni dubbachuu dhiifteef as keessa sanaa kana keessa wanni dubbachuu dhiifteef hatootii baariif qabdu jecha suniif jechuun ol bahuu dhiiftee dubbachuu wanni dhiifteef sani ammallee arrallee borullee baarii achitti hafa yaadina insha Allah jechuun du'aa'ii daawwattoota keenya jechuun asumaanuu itti fufa akkuma jechuun karaa keessaatiin godhaa jirtan sanitti itti fufa daraartuun insha Allah jechuun insha Allah daraartu yoo viidiyoo tan dhaggeeffatte daawwattoonni hedduu tokko jechuun si gorsaa hedduu tokko jechuun si jaalachaa hedduu tokko jechuun akka gartee baarbaabtu abdii sirraa qaba nutillee akkasitti abdii sirraa qabna insha Allah jechuun sanaa keessa hin taa'inii bakka gartee jirtu sanaa keessa jiraattus maaliif viidiyoo teenya tana jechuun ni gartaa yoo ustee jechuun achiin qajeelchisu taatee jechuun maaliif keessi kee akka madaa'u keessi kee akka jechuun baarii rifatu nuti ni beeyna tolchinee beeyna jechuudha tolchinee beeyna insha Allah jechuun akka asin teenye akka deemtee jechuun baarsan waraansa keessa fudhattee jechuun akka baaftu siif goona ni baaftaa akka baaftu jechuun abdii firraa qabna hedduu tokko jechuun maaliif alhamdulillah rabbil alamin ya rabbi ni dandeessa ya rabbi ni dandeessa walitti urgeessi daraartuu fi baarkanaasi ya rabbi achi baasisiisi ya rabbi daraartuu gartee kanatti ustatan gartee daraartuu gartee kanatti sanaa keessatti usta kana baar kana yoo gartellee yoo viidiyoon arginillee maaliif hedduu tokko waan jaalala qabduuf hedduu tokko jechuun waa irratti leeytees ni beekti hedduu tokko jechuun akka amma jaalachaa jirtus ni beekti insha Allah jechuun daraartuu baar achi dhirtu hin jirtu keessisii madaa'ee jira rabbiin isaa gargaaru nuti jechuun Nuraddiin Faas namoonni jechuun adan keessaas sii goonee jirra sanaa keessa akka hin teenye deemtee jechuun akka baaftu siin jenna daawwattoonni keenya illee asumaanuu jechuun nutti dhaamii balloo nutti dhaamii daraartuun jechuun garaan jabaattu isii immoo itti dhaamuu qabdaa jaanii telefoona kan egaa sidda jechuun nagalaa illee jechuun fuudhuu dhabdee jechuun ammoo jidduu ammaas guyyaa takka halee jechuun biiziidha telefoonni kee jechuun yeroo cufaadha garuu maaliif hedduu takka akka garaan si gubachaa jiru nutis daawwattoonni illee ni beekaa insha Allah jechuun insha Allah rabbiin si haa laafisu ani waan jechuun balloon waan takka ni beekta hogguu kanatti haasa'u kana maal daawwattoonni keenya tokko maal jedheta daraartuun akka gartee baara jirtu godhu jirta daraartuun akka maarree godhu jirta maaliif daraartuun keessisii akka madaa'u baara jechuun akka tuqamuu hin feene baara akka rakkoo seenuu hin feene maaliif isin ni beektanii nutis ni beekna jechuudha tolchinee beekna ani immoo waan inni isinirra beekuun qaba daraartuun keessisii amma madaa'ee aartee akkana taa'u jirti malee guyyaa achi haate jechuun baar baasuun hin oolamu arrallee bolullee ni gartan meeshaadha waan balloon kana booda itti dhaqqabuu teessan ni baafti ammoo as keessa akka hin teenye sanaa keessa akka hin teenye deemtee akka jechuun baar kana baaftu dhiifamaa wajjin si kadhanna daraartuu teenya leenca teenya goota teenya hin taa'inii sossoo'ii deemi jechuun baar kana nu baasenna jarre immoo wamma takka baar keenya jechuun wamma takka isin godhu atis leenca waa takka isin godhan ummanni si cafaquus si tumuus bishaan si waan godhuus ati jechuun waan tana olii keessaa baatee jirta insha Allah jechuun ni injifatta abshir namni akka hin taane numa ta'a jechuun waa hundaa'u numa ta'a jaalallattis waa hunda ni ta'a garuu jaalatti ta'e jechuun tabakka harkattu jechuun daraartuu wajjin rabbi isaa godhu faatu immoo achuma dhiiftee daraartuu fuutee fataa wajjin jiraachuu qabda rabbiin achirraa si baasa insha Allah jechuun atis keessa keetitti ni hadhu daraartuun si baaftii insha Allah jechuun daraartuu asumaanuu itti dhaamannee jira daraartuu jara gartee qushaasha jara wasaqa jara jechuun nama hin ta'in jara jechuun nama Oromoo hin ta'in jara jechuun nama na doonne jara jechuun maallaqa achi nama jeesu jara jechuun qaaliyummaa yoo jechuun isa jaalachi baattee baal jaalatte maal qaba yoo jaalatte maal qaba eega si jibbete dirqama fuuta eega warri si kamni dirqama fuuta yoo warri si jibbete dirqama fuuta zamanni kun taxawwaree teknooloojii namu abbaa fedhe jaalate abbaa fedhe heerumu abbaa fedhe fuudha maallatti jechuun maarree mitirkishoo abooti yoo akkanatti siibadde kiyyaa horonoqa kiyyaa daabuqa kiyyaa qushaasha yoo akkanatti siibadde ni garta duuba assaniif jechuun warreen assan yoo jiru yeroodhaan jechuun yoo mucaa kana immoo nagaan gadi hin lakkifne yoo baar kana nagaan gadi lakkifne osoo uummanni achitti jechuun uummanni gartee nuti tolchine jaarree jirru achitti isin dhufne yoo nagaan gadi lakkifne dubbii biraatu isin dhufuuta ammoo isinis akka isin taatan eeggadha inshallah akka isin taatan eeggadha daawwattoota hordoftoota keenya jechuun asumaanoo jechuun komentii jechuun
nuti barreessa. Warreen akka Nuraddiin kana, warreen akka Birraa kana, warreen akka Daraartuun sanaa keessatti teessee akka teessu kun jechuun gammachuuf taa'utti jirtu wayi qopheeffachuu jirti. Insha Allah jechuun akka deemtee baaftuu sinjaa Daraartuu. Sigoone akka baaftuu sinjaa sanaa keessa hin taayin oolteen buliin baara akka baaftu deemte nuti akka baaftu illee ni beekna.